qulqullinni maasaa bunaa irraa ka'a, dhaabbii irraa ka'a, sanyii irraa ka'a. Kanaafuu akkas irraa jalqabnee qulqullinni sanyii irraa jalqabnee maasaa irraa jalqabnee leenjii Farm Afrikaa irraa dhaabbata garaagaraa irraa leenjii fudhannee qulqullinni irraa hojjetarra. Shiboo irraa, dooniyaa irraa, waan shiboo irraa dhufnu irraa deeggarsa nu godhaaran jechuudha. Leenjisuu irraa muuxannoo gaarii irraa fudhannee leenjii kana irraa fudhannee akkanatti qulqullina bunaa hojjetarra. Gizee leenjiin fudhatiin gizee akkana muuxannoon fudhatiin buna akkuma argine guurra. Akkuma argine guurraa lafatti afnaa, sharaa irratti afnaa, gurraacha guurraa hin shamsinaa. Ammatti muuxannoo gaariitu jira. Jijjiirama bal'atu jira. Haga leenjii argannee leenjii garaagaraa argannee hojjetaa jirru jijjiirama bareedatu jira. Wanti isaan na deeggaran siree kana guddina mallaqa hiillee bitadhee jira. Isaallee na deeggaranii jiran. Dooniyaa naa kennanii waraqaa naa kennanii siree kanneen ammoo guddina biriikiyyaan bitadhee siree achi aanu san isaan na deeggare. Kan ammoo kasee gammudhatu kan anuma biriikiyyaan bitate. Wanni isaan nu deeggaran kanuma ammoo dhaabbata gizee rabbi buna gurraacha kan guurre jedhanii buna diimaa irratti warra buna gurraacha guure asii dhufanii adabanii gara 10,000 nama adabamee jira. Nu ammoo fakkii taane fakkii isa laalladha jedhaniiti haga ammaa kun osoo adabamee gammachuun jedhaan kun wanni isaan nu deeggaran gorsaa qonnaa nu kennanii qotee bulaa ogeessa nu kennanii walgahii leenjii bakka bakkatti nu waamanii leenjii baay'ee nu kennanii jiran. Leenjii kanarraa akka ka'e ammoo ofillee fayyadee baay'ee biyyallee fayyadee jira. Farmi Afrikaa fi qabeenyi uumamaa deeggarsa isaan nu godhaa turan deeggarsa hubannoo kennuu, deeggarsa bu'aa qabeessummaa buna qulqulluu gabayaa biyya alaatiif yoo dhiyeessan maal akka inni baasu sadarkaa yoo qabate maal akka inni baasu sadarkaa buni kan keessa jiru yoo beekte ol ka'iinsa lafa kan keetii yoo beekte bu'aa qabeessummaa isaa baay'ee nu barsiisanii jiran. Qotee bulaan tokkoffaa qophiidha. Hin qulqulleessaa buna kana. Buna qulqulluu guuraa, buna qulqulluu gossaa. Buna qulqulluu guuree goysu kana qulqullinnuma sanii magaalaaf gabayaaf dhiyeessaa baay'isuu qabaa. Anis akkuma duriitti taa'uu hin qabu, buna gurraacha guuruu hin qabu, buna huura walii qabuu hin qabu. Rakkoo garaagaraa yookaan shamsee yookaan ammoo udaan lukkuutii walitti laaquudhaan yookaan udaan horii keessatti afuudhaan yookaan gurraacha guuree gurraachaaf diimaa walitti dabalaqeetiin walitti oofeetiin gabaa dhiyeessuu keessaa baanee buna qulqulluu, buna bu'aa qabu. Buna naannawa keenyatti argamu haala qulqullinni inni qabu sanii qulqullinuma sanii yoo magaalaa dhiyeessine godini baaleetis hin beekama, aanaan harannaalleen hin beekama, buni keenyas ammoo gabaa argata, nulleen hin beekamnaa, hin jiraannaa, hin guddannaa, ambatti makamnaa waan jedhu yaada qaba. Leenjii yeroo hedduu Farmi Afrikaa nuu kenneen ka ogeessi nu bira dhaabatee hubannoo nuu kennu ka qaami mootummaa sadarkaa aanaa jiru sadarkaa gandaa jiru hundinuu deeggarsa nu godhu wal qabatee nulleen akka waldaatitti qotee bulaa kenna haga oomisha isaa keessatti itti dhufne oddoo isaa keessatti itti dhufne saayitii qabnu hunda addaan baafne saayitii tokkoffaa lammaffaa jenneet saayitii namarratti argamu kun saayitii korboo tokkoffaa jenneet korboo jirraa korboo tokkoffaa saayitii nu qabnu keessaa saayitiin tokkoffaan kana jechuudha korboo jedhama. Bunni asii filatamallee dandammiin isaalleen firiin isaalleen kiiloon isaalleen filatamaa jechuudha. Bakka fedha yoo deeman ittiin hin saalfatnu jechuudha. Dhaabbanni Farm Afrikaa asii godina Baalee keessatti aanota lamaarratti xiyyeeffannee hojjenna. Aanaa Dalloo fi Harannaa Bulluq irratti waliigalaa aanota lamaan irratti waldaalee gara 15 ta'an waliin hojjenna. Keessattuu hojii misooma bunaa buna sanyii naannoorraa sanyii filatame biqiltuu buufata biqiltuu irratti akka oomishamu deeggaruudhaan oomishni bunni kun naannoo mana duubeetti akka qotee bulaan keenya dhaabee oomishaa fi oomishtummaa isaa akka inni dabalu karaa misooma bunaatiin hojii kan inni deeggarra. Inni biraa hojii qulqullina bunaati. Hojii qulqullina bunaa keessattuu bunni baay'inaan aanonni lamaan kanneen keessa jiru buna bosonaa waliin wal qabateedha. Bunni bosonaa waliin wal qabate kun yeroo baay'ee qophii irratti keessattuu buna qulqulleessuu irratti hanqinoonni tokko hin jira. Hojii kana qaama mootummaa waajjira qonnaa godina Baalee fi aanoti lamaan irraa waliin ta'uudhaan dursa hubannoo uumuudha. Hubannoo qaama dhimmi ilaalu
qotee bulaa oomishuu hin jira. Daldaltoonni illee hojii kana keessatti jiran hin jirani. Keessattuu deeggarsi immoo warri kennu qaamni mootummaa hin jira. Isaan walitti dhufanii akka mari'atan godhuudha. Keessattuu dhimma qulqullina bunaa waliin wal qabate hanqinoonni jiran maalinni maalirratti hojjetamuu qaba. Fuuldurri immoo bifa kamiin buna keenya qulqulleessinee gara gabaatti fiduu dandeenya waan jedhu irratti marii akka taasifamu aanota lamaan irratti hojii kana hojjenneerra. Itti aansine qulqullina bunaa irratti qotee bultoota filatamanii garee hunda'anii buna warri qopheessu hin jira. Isaanin warra gaggeessu yookaan isaan warra hordofu hubannoo qulqullina bunaa irratti akka argatan taasisneerra. Isaan booda immoo meeshaalee qulqullina bunaatti barbaachisan keessattuu amma siree bunaa pilaastikii gubbaa irratti kaa'amuun jira. Dooniyyaan sadarkaa isaa eeggate hojii qulqullina bunaatti barbaachisu meeshaawwan kunniin akka dhiyaatan karaa kennaatiin hojii hojjetamee jira. Bifa kanaan barana buna qulqulluu yoo xiqqaate konteenera 3 gabaa alaatiin waldaaleen kennaa gabaa alaatiin akka dhiyeessan karaa kennaatiin karoorfamee irratti hojjetamaa jira. Bara taree buna gabaatiin dhiyaateerra gara miliyoona 18 ol kan ta'udha. Waldaalee fi qotee bultoonni kennaa warra buna oomishu kan argate. Barana bifuma wal fakkaatuun naannoo miliyoona 60 kan ta'u karaa kanaatiin akka argamu hojjetamaa jira. Yeroo dhiyootti qaamni buna kana bitachuu danda'u akka dhufee haalli qophii isaa maal fakkaata waan jedhu sana akka hordofuu fi yoo danda'ame waliigaltee uummachuudhaan buna keenya gabaa biyyoota ala keessatti deemee qotee bulaan keenya akkaataa itti fayyadamaa ta'uu danda'u irratti karoorfannee hojjetaa jirra. Faarma Afrikaa fi dhaabbanni Kaaretas jedhamu godina Baaleetti dhaabbanni kun lamaan hojii qulqullina bunaa irratti baay'ee hojii qonnaan bulaa fi waldaalee qonna buna kanarratti hirmaattaa jiran baay'ee gargaaraa jira. Keessattuu iyyuu qulqullina bunaa irratti dhiyeessii siree bunaa dooniyyaa fi akkasuma muuxannoo wal jijjiirraa adda addaa leenjii kennuudhaan deeggarsa kennaa jiran jechuudha. Lafti bunni oomisha kennu naannoo hektaara 43,740ti. Kuuwwan buna hin gahini, kuuwwan immoo buna dulloomee gamashamee jiru waan ta'eef kanaadha. Bara kana akka waliigalaatti toonii 15,000 ol karoorri qabamee gabaa giddu galeessatiif qophaa'aa jira jechuudha.